Pireezidaantii Waldaa Fannoo Diimaa Itoophiyaa obbo Abarraa Tolaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti yeroo dhiyoo as Itoophiyaa keessatti gogiinsi weerarri hoomaa hawaannisaa COVID-19 isarra darbees waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture gargaarsa taasisaa turerraa kaanee manni barumsaa kun akka banamu nu taasiseera jedhan. Keessumaa bakkoota waraanni uumametti gargaarsa taasisuu qofa osoo hin taane waraanichi akka hin kaaneef sammuu namootaa irratti hojjechuun akka barbaachisu hubannes jedhaniiru. Hoogganaan mana barumsichaa Dr. Dammaqa Achiisoo mana barumsichaa banuuf waggoota 3 darbaniif qophiin taasifamaa ture jedhanii barbaachisummaa isaa irratti qorannoowwan akka taasifamaa turanii fi yuunivarsiitii Finfinnee irraa dabalatee yuunivarsiitiiwwan kanneen biroo irraa ogeessonni irratti hirmaachuus ibsaniiru. Aadaanii fi duudhaan uummataa haphachaa dhufuu isaarraa kan ka'e walitti bu'iinsoonni babal'achaa dhufuu kan himan obbo Abarraan mana barumsaa kana keessatti aadaa uummaticha biyya keessaa fayyadamuun waldhabdeewwan hiikuun akkamitti akka danda'amu bal'inaan barsiifamas jedhaniiru jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.